Liverpool kilaba England keessattiin seenaan dagatamni dalageedha. Waancaa Premier League England yeroo 19 Champions League Awurooppaa 6 fudhachuun Merseyside hanga addunyaattiin kilaba jaallatamuudha. You never walk alone. Faaruun deeggartoota Liverpool Awurooppaa irra darbee akka addunyaattiin marartuun dhaggeeffata. Kilabichi taphattoota milkaa'ina olaanaa gonfatan waggoota 8 keessattiin waancaa Premier League England 6 gara Anfield Road kan fide. King Kenny Dalglish dabalatee Harrash John Barnes, Jamie Carragher, Steven Gerrard hanga Mohamed Salahtiin horateera. Yeroo ammaa kilabicha keessattiin milkaa'aa kan jiru taphataan lammii Egypt Mohamed Salah utubaa fi dagalee kilabichaati. Bara 2019 Roomaarraa yeroo gatii rikeerdii kilabichaa ta'e paawundii miliyoona 36.5 gara Merseyside kan dhufe Mo Salah waggoota 7 darban kilabicha bakka kabajaa duraan irra turettiin deebiseera. Jurgen Klopp jalattiin hiriyoota isaa Sadio Mane fi Roberto Firmino waliin qindoomina addaa mul'iseen bara 2019 Champions League Awurooppaan Tottenham injifachuun Liverpool bara 2005 booda shaampiyoonii akka ta'u gargaareera. Taphichaan peenaalitiin goolii tokko galchee bara 2019 immoo turtii waggaa 30 booda waancaa Premier League England kilabicha akka biratu ga'ee Mohamed Salah baatee olaanaadha. Bara dorgommii kana Premier League Englandiin taphoota 13 goolii 11 galchee 7 kan mijeesse Mohamed Salah Liverpool qabxii 9 Arsenal 11 ammoo Manchester City caalee liigicha akka dursu gargaareera. And Liverpool score again! Erling Braut Haaland goolii 12 galchetti naanuun taphataa barana goolii hedduu galchee lammaffaadha. Waggoota 8 darban walitti aansuun goolii 10 fi isaa ol galchuun seenaa biraas hojjeteera. Taphoota waliigalaa 366 goolii 221 galchuun Harrashii fi Roger Hantitti naanuun taphataa goolii hedduu kilabichaaf galchee sadaffaadha. Taphataan umrii 32 Mohamed Salah barana Liverpool keessattiin yeroo milkii dabarsaa jiraatu keessi isaa gammachuu akka hin qabnetu himama. Qophii kanaan dhimmoota Mohamed Salah mufachiisanii fi kilaboota isa fudhachuuf carraaqaa jiran irratti fuulleffanna. Liverpool are running away with it again. Torbee muraasa dura Premier League Englandiin Southampton ergamooniin booda ani Liverpool keessa turuu koo caalaa gadhiisuuf carraan qabu bal'aadha jechuunsaa ajandaa miidiyaalee ture. Mohamed Salah waliigaltee kilabicha waliin qabu xumura bara kana goolabama. Kana jechuun bara dhufuu bilisaan gara kilaba fedhee deemuu danda'a. Liverpool garuu hanga ammaattiin taphaticha waliin waliigaltee dheeressuuf fedhii isaa mul'isuu dhabuun Salah akka dallanu taasiseera. Miseensonni kilabichaa yaadni Mohamed Salah kenne kun yeroo isaa kan eeggate miti. Tapha Manchester City fi Real Madrid waliin qabnu dursee yaada akkasii kennuun ofittoo ta'uusaa akeeka jedhan. Ta'us Mo Salah tapha Manchester City 2-0 mo'an irrattiin peenaalitiin goolii galchuun taphoota 36 irrattiin goolii galchuu fi mijeessee kennuun rikeerdii Wayne Rooney'n qabamee ture qooddate. Champions League Awurooppaan Real Madrid yeroo injifatan peenaalitii osoo hin galchin hafuus ga'umsa olaanaa mul'iseera. Taphataan duraanii Liverpool fi xiinxalaan Sky Sport Jamie Carragher kilabichi Mo Salah yaada waliigaltee dheeressuu dhiyeessuu kanniiseef taphatichi akka tolee hin jenne waan beekuuf jechuun dubbate. Salah umrii isaa 32 garuu waliigaltee waggaa dheeraa barbaada. Kaffaltiin isaas olaanaadha. Kilabicha immoo mindaa torbaniif isaaf kaffaluun paawundii 300 fi 50 oolfachuun taphataa egeree kilabichaaf fayyadu bitachuu barbaada jechuun Carragher buqama kilabichaaf qabu agarsiise. Hanga ammaattiin fedhiin Liverpool ifattiin beekamuu baatus Mohamed Salah kilabicha keessa turuuf fedhii qaba. Ani Anfield Road akka qe'ee koottan laala. Asittiin goolii galchuu fi tapha injifachuu ol wanti na gammachiisu hin jiru. Akka Liverpool kilabni naaf ta'us hin jiru jedheera. Gaazexaan biyya France L'Equipe Mo Salah gara Paris Saint-Germain imaluuf yaada jedhu qabatee ba'us kilabicha haaleera. Liverpool ifa taasisuu baatus waliigaltee isaa waggaa tokkoof dheeressuuf bakka bu'aa taphatichaa Rami Abbas waliin dubbachaa jira. Garuu haasaan gaammaan Mohamed Salah bakka fedhii isaa hin geenye jedhameera. Mohamed Salah yeroo ammaa maallaqoon nachiiftuun alattiin torbanittiin mindaa paawundii 300 fi 50 argatuun taphataa Liverpool kaffaltii olaanaan kaffalamuufidha. Bara dhufu umriin isaa 33 kan guutu Salah umrii isaaf yaaddoo hin qabu jedha The Athletic. Liverpool bara darbee jijjiirraa
Saalaatiif paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 kilabii Saawudii Arabiyaa Alii Taadirraa dhiyaateef dideera. Bara 2022-23 taphataan lammii Senegaal Saadiyoo Maaneen ga'umsa gaarii irra osoo jiruu waliigalteensaa waan xumurameef gara Baayer Muuniik dabarsuunsaa ni yaadatama. Yeroo Saadiyoo Maaneen zareeb Liverpool waancaa Premier Liigii, Champions Liigii, FA fi Kaaraabaaw England akka fudhatu taphattoota adda durummaan deeggaran keessaa tokko ture. Biyyasaa Senegaal waliinis waancaa Afrikaa bara 2021 taphataa fudhateera. Ta'us gahee inni kilabicha keessattiin baatee osoo garaa isaan irraasin kilabicha keessaa dhiibameera. Amma dabareen kan Mohaammed Saalaati jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Liverpool waliigaltee Mohaammed Saalaa kan hin dheeressine taanaan bara dhufu kilabicha gadhiisuuf dirqama.